Kiristaanummaa lallabadha. Yesuus karaadha dhugaadha. Isa malee karaan tokko iyyuu hin jiru. Allaan keessan isa daamatti gudeedeedha. Kana liqimsaa. Baay'ee baay'ee. Iddoo gaarii naa oolaa abbaan koo Bareeddu amantii bareeddu qabdaa. keessa jiraachuu dandeessan obboleeyyan koo keessa jiraachuu dandeessan nama guddaa garuu amanna rabsinaa isin baay'ee nama guddaadha. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin nama jiraatu akka yaada gooti guddaa. Lallabaddu amma lallabachuu hin dandeessu amantaa tan ta'e itti nu afeeruu hin dandeessu. Baay'ee baay'ee. Hanqasuma amantaan kan ta'e beekumsi keessayyee deem gaafa barattee lallabdaa. Boqoddu wayyoo uummata kana. Yohannisuma takka illee taatu dubbisuu hin dandeessanii guutuu isii nutti. Aboo mana kiristaana silaana yaamanii lallabadhu jedhani. Nama shanii shiroo san irratti lallabna sila. Maali isin kiristaanummaa lallabadha isin hin jenne ijoo namni lallabuu dandeessa lakkoofsa tokko barreessame. Namni amantii keessa lallabuu dandeessa. Akkanatti waan namni itti amanu arrabsanii kaanii isin keessa nama guddaa jira. Maarreedha isin kabanyeedha maas akkanatti waan namni itti amanu arrabsanii kaanii. Inni saayikoo kennatti taphachuu barbaaddeeti. Waan isin jettu nageessisa Allah ni hin fuudhee jetti. Yaa mucayyoo nuti wanni asirra TikTok agarteenne haasofnuu fi rabbiin abbaan jedhina yaa hin jedhina isin hin jennaate muun fuudhen hun jettaasa. Siyaa nyaattu qurxummiin isin hin jedhuuti. Maal nuti rabbiin isiniinuu abbaan jedhina. Allahan subhaanahu wa ta'ala abbaan jedhina. Rabbiin hin dhalchu hin dhalu jennee isinitti himu jira. Atammuun fuudheen hun jettaa. Mataan kan keenya gaa hin deenne salaamnesh. Nuti rabbiin keenya hin fuudhu. Rabbiin keenya jahaadha manaan qabu. A'uudhu billah. Rabbiin keenya ilma hin qabu. Isin tuyyuu ilma qaba jettee nutti haasa'uu jirta. Nuti isin gaafachuu jirra akkamitti dhalchee jennee isin gaafachuu jirra. Macaafa keessan irra jira waaqayyo nu dhalchee jedhee. Akkamitti dhalchee isaa? Jecha saalaati kun amma nama salphachiisaa minni kun waaqayyo keenya Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa dama irratti waaqayyo dubbii dhugaatiin akka jaalala isaatti dubbii dhugaatiin uumaan biyya lafaatti nu dhalchee jedha. Kun ilma koose maal jedha faarfannaa boqonnaa lama lakkoofsa torba irratti kun ilma koo isaan dhalcheedha jedha. إسألنا الكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من ألتكم يا جماعة نتو ما يقرأ التنبر نتو ما يقرأ التنبر وغير تقول التيجو أيوة ديسا جنن نتي جتشكنا ديسا ربي إن الكنجلنا جنتي نسيت وروانا وتجانا مول سنتي سني يكونوا أكنت ربي أكنا دان نجتي ربي كينيا هذا منانكو ربي كينيا هندلجو Rabbiin keenya hin dhalu. Abbaallee miti haadhallee miti. Rabbiin keenya abbaallee qabu haadhallee qabu gadaamessa nama keessaa hin ba'u. Isin keessin jibbaanne nama waa gadaamessa haadhaa keessaa ba'e ilma dhiiraa kan qaama saalaa qabu. Qaama saalaa qaba jedha macaafatu dubbate isa kan. Nama akkasuma nama qaama saalaa qabu. Nama dhiira nama kittaaname. Nama qaama saalaa isaa qaban kennan. Tamaam? Kana isa kana waaqa jettanii kan yaamu jirtanii isin dhiisaa isin hin jenne. Yesus waaqa jettee amantami? Exactly. Okay, daqiiqa shan sii kanneeti Yesus waaqa jedhiiti nu lallabi bakka daqiiqa shan booda gaafin si gaafadhaan buutu itti fufu. Daqiiqa shan lallabi nutti mata dure maalirraa nu lallabu feeta dura mata dure? Jechuun lallabuuf hin dhufne gaaffiin gaafadhaan jedhee sin gaafachaa ture. Wayyoo gaafii ayyee hin gaafattu har'a lallabadhu carraa sii kanne kiristaanuma nu afeere kiristaanumatti. Kiristaanummaatti? Haasa'uun beektu amantii kee uummata itti afeeru lallabu barsiisuu hin dandeessu. Uummata itti afeeru lallabu. Wayyoo carraa akkana kana silaanuu kanne kiristaanii nama lamallee taatu dhaqeetumaan fuudhaa bara. Elaame? Beeka? Yesus waaqa akka ta'e ni beektamoo hin beektu? Karaa isaa fayyinni nu laatameera. Okay, nu lallabi Yesus waaqa jedhiiti nu lallabime keewwata ragaa wajjin lallabii boodarra si gaafadha daqiiqaan shan keeti. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 fayyinni. Dura dhaggeeffadhu beeka. Yesus daqiiqaa shan siifin kanaa ni lallabda waan Yesus waaqa jettee lallabdee ragaa wajjin achi booda waan lallabtisan irratti ragaa si gaafadha qalama nin qaba. Eeshi. Okay, itti fufee. Lallabuu gaayu
Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uumee jedha. Achirraatiin kana. Waaqaaf lafa uumee erga xumuruu ka'ee booda nama uumee jedha. Gaafa nama uumu sanaa nama akkasaatiin mari'ate waaqa akkasaatiin mari'atee jedha. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kottaa nama uumna akka fakkeenyaatti akka fakkeenya keenyaatti jedhee nama qaama biraa gaafateera. Innis abbaa ilma fuura qulqulluuti. Uumama biyya lafaatii dura Iyesuus Kiristoos akka jiru sirriitti qalbeeffadha. Biyyi lafaa isaan akka uumamte iddoo kanatti qalbeeffadha. Atillee isaan akka uumamte iddoo kanatti qalbeeffadha. Waaqayyo abbaa ilma fuura qulqulluu wajjin mari'ateera waan ta'eetiif tokko jedhi. Erga namni cubbuutti galee immoo Waaqnii fi sabni gargar ba'e jannata keessaatiin ba'ani. Duuni isaanitti gale biyya lafaarratti fayyin dhibe. Yeroo adda addaa Waaqayyo tarkaanfii karaa adda addaa karaa garboota isaa fudhachaa ture. Bara Nohi bishaan badiisaatiin balleesse namni qulqullaa'uu hin dandeenye. Kanaaf murtoodhuma ilma isaa kana gara biyya lafaatti ergee jedha. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti. Kaayyoon Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergeef immoo fayyina keenyaatiif. Namni Waaqayyo arguu waan hin dandeenyeef karaa garboota isaa karaa raajota isaa bichaatiin dubbataan dhagaa waan tureef ilmi isaa kun immoo gadhuuf deebisee foon uffatee akka nuyi fayyinu nu taasisee jira. Kanaatiif Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba sagalichi waaqa turee jedha. Waaqa bira turee jedha. Sagalichi immoo foon uffatee gara biyya lafaa dhufee jedha gabaabumatti. Kanaaf Iyesuus Kiristoos kaayyoon gara biyya lafaa kana dhufee si fayyisuuf anaaf fayyisuu si fayyisuuti dhufee jenna. Kanaaf Yihuudoonni guyyaa dhaloota isaatii bichaa waan beekaniif isa kana fudhachuu hin dandeenye. Kan fudhatee fayyeera kan hin fudhanne immoo ammayyuu itti faradeera. Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa dhaga'ee kan hin beeksisne jedha. Namootaafis immoo kan hin himne jedha. Ammayyuu firdii jala jira. Firdiin isatti faradeemeera jedha. Macaafa isaatiin Waaqayyo. Kanaaf Iyesuus Kiristoos kanadha jechuun barbaada gabaabsitanii. Fixattee? Fixattee. Mata dureen raasoo itti maali? Aggeeffatta. Amma anas si gaafata qoy. Aggeeffatta. Jechuun deegaa dubbadhee immoo waan baay'eedha. Fitte siin gaafadha amma waanuma haasoo itti kan irratti jechootuma tiyatti irratti si gaafadha beekaa koo. Waa hedduu raasoo itti. Yesuus akka gartee ilma gartee akka abbaan ilma ergee dubbattee sagalicha waan jaamu dubbattee akkasuma fayyina irraa haasoytee gartee dhaloota isaa irraa haasoytee firdii irraa haasoytee mata dureen qabu. Anyway, Yesuun kallattiidhaan wangeela irraa Yesuus waaqa kan jedhu nuuf hin kenne Yesuus Kiristoos gartee akka abbaan ergee Waaqayyoon akka isa ergee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 ragaa goobas kan ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 Waaqayyo akkasii tokkicha ilma isaa ergee jira. Yesuus ilma moo waaqa? Koi gaddo jalqabaatiin kaaga. Lala ammana si gaafata. Lala. Wanta nama tokko lakkoofsa 20 Quraannis qaama biraa mirateera. Quraana keessatti rabbi qaama biraa mirateera. Eenyu mari'ates jettan isin. Beeka. Quraana keessatti rabbi gaafa nama uume nama biraa mari'ateera. Eenyu mari'ate? Beeka. Gurba. Eenyu mari'ate kana natti beeka. Ana si gaafachuu deema lallabattee fixattee ifi fixattee daqiiqaa 4 lallabdee. Lakki. Uuma siin gaafadha. warraati hudi deebisuu qabna dura. Aboo siin gaafadha waan haasoo irraa goobasi iyyiteetu macaafuun bar mata duree takkarraa naasoo hin eeyyi. Mata dureen qabu Yesuus waaqa kan jedhu nuuf hin himne ilma jetta firdiidha jetta fayyisa jetta abbaa ergetta waaqayyoo mari'ateen ilma isaa ergetta kuni mata duree burjaajeessaadha jechuu. Akka itti nyaatan hin qabdu dubbii kan kee. Gaafiin si gaafadha. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dubbiste. Achirratti waaqayyootu ilma isaa ergee jette. Ilmi san eenyu? Tokkichi ilmi waaqayyoo. Yesuus Kiristoos gaa. Eenyutu ergee Yesuus? Waaqayyotu ergee isa wajjin uume sanaa foon uffachiise ergee. Oldan waaqaatu waaqa ergee moo waaqaatu nama ergee? Waaqni nama ergee moo waaqni waaqa ergee? Waaqatu waaqa erge.
Waaqa lama jechuun tokko dhageessan jiran waaqa lama jira. Tokko waaqni tokko waaqa tokko ergee jechuun waaqni ergame kami waaqni ergee kami. Oi, sagalichis waaqa bira ture, sagalichis Asasiin isa jenne. waaqa ture jedha bani. No. Waa ersi beera boqonnaa tokko keessatti Beeka. sagalichi durumayyuu waaqa biyya. Wanti iyyuu malee wanti dhageessuusa. Iyyaa si deette haati na dhageeffadhu ka. Waan jee yes waaqni tokko waaqaatu waaqa ergeette waaqni ergame eenyu jedhama ka ergeeoo eenyu kamime. Koi amma ni lala uumama boqonnaa 21 boqonnaa 20 Afaan Oromoo siif hin galu. Afaan Oromoo siif hin galu. Uumamarraa na gaafadhu. Bas nagaan gabbu'i waan fayyaa qabdu taphata duree irraa soo itti fidannaan galatoomii. Uumamarraatti na gaafadhu qaba. Maqaan keetii waan walitti hin deemtu rakkite wanti wayyoo maali wanni mata duree akkuma abdi jedhee fi fixatee dhufa akkasuma jedhee bas dhaabbate ragaa fidee wangeelan dubbisu fayyaa jaa firdi jala jira jaa ilma jaa sagalee jaa la ila mawdu'a mata dureen qabdu wanti wal alhamdulillah alaanii amma waan jedhame kanarraa sila waan jedhame kanarraa Yesuusi sagaleedha moo ilma moo waaqa hundaa'uu nuti lallabe hunduma nun jedhee bar Yesuusi waaqa moo ilma waaqaati moo sagaleedha. Indalate jedhee waaqni waaqatu waaqa ergee jedhee bar waaqatu waaqa ergee waaqni waaqa kamitti ergama waaqa sinti waaqa alle ayyaantuun dhufte meeshaan haasofsiisaa yoo lallabachuu dandeessu ayyaantu akkam jirta nagaa keessanii Ustaaz lallabni dhugaa maaliif jennaan namni waan barbaade lallabee baay'eera malee waa ragaa kennaan jiru waan ta'eef waa gaggaafadha akkasuma. akkas yaama irraa jijjiirra nagaan siif haa ta'u jirtu ayyaantu jira galata waaqayyoo akkam isin nagaa keessanii fayyaa alhamdulillah baga jiraatte waa hedduutu nagaa osoo nu gaafatin nu arrabsee deeme kiristaana bakka hin bu'an iyya sanaaf furatu ani asirratti lakki anarra baaf hin dhufne asirratti waa sadii isinitti moo dhufe waa sadii himtee deemta moo nagaama waan sadii maal himta waa jechuun gaafii sagaleen koo jira sagaleen kee hin jiru ni tolchi Waaqa sadii Ustaaz waaqa sadii himee himuun barbaadeetti Ustaaz waaqa sadii. sillaasa nutti himu deemte ni torki kiyyaa qo'a atin jarjarin taa waaqa amma qo'i sitti ma tokkoffaan amantaa namaa laxxaftan irraa naasayna ayyaantu miira keessa seenuu deemta sitti ma qo'i ka anamma waa'ee amantaa sitti namaa qo'i ka waan gaafatte siifan waan jedhe lammaffaa akkuma ifin fadhetti deemaasa hantuunni biqilta farmoo fi baafatan irra deeman jedhan maal naman dhageeffachuu ayyaantu qabsiistanii galgala sin harkaa hiika waa'ee namaa dhiisi yoo lallabdee hin lallabda waa si gaafadha na gaafata akkana deemna lallaba maal waa sadiin si dhaamaan ta'e sillaasee naati naa dhaamtu hin jirtu ayyaantu way waan ol galchuu jiruuf dhageesse takka waan sadasii dhaamu kana ka amma waa meesiin gaafadha suuta neetworkiin keetu nu rakkee jira neetworkii guutii kottu fayyisaan abdii bira jiru kunuun kan network nagaama sagaleen ko ayyaantu jirta nagaama sagaleen jirta si nagaama network jirta na dhageeffadhu jalqaba hin jarjarin okay tamam maali waan sadii waan macaafaa himuu barbaadamu ati waan argite dubbachuudhaaf no waan naan argin dubbadhu waan amantaa kiyya wal qabatu waan amantaadha wal qabatu tokkoffaan amantaa namaa sa'aatii 24 laxxafattanii irraa naasayna lammaffaa ijoollee shawaa kana sa'aatii 24 shaayidaa qabsiisna jettanii ganama yoo qabsiistan galgala sin harkaa hiikkachaa jirti ijoolleen tole isa immoo ragaa wajjin fida keessattuu shawaa kaabaaf shawaa lixaa kana ishee kana sinitti mudhu fixattee ayyee fixattee miti fixattee qabbu tole beekumsa kan qabna ayyee shawaa nu dhaamte shawaa hin qabatti deebi'ee nu garsiista ayyee bareeda ta'e yoo bumaa nuti waan barbaadu isa kana qabadhaan deebitanii akkasi koota isaanillee warri keessanillee deema halaalaa jechuun jiran koota qabadhaati deebi'a rakkoon qabu nuti hundaatu yoo maaliif jennaani nuti ejjeesin qabdilaan nuti waan nuti barbaannu qabachuudha. Eegasani nuti nama nu bira dhufe nuti
Namtichi sa'aatii tokko boodaan illee hin deeba jedhee haa yaadu. Shahaadaan qabsiisaa jennaan ol jedhe harka lukaa biyya Yesuus waaqa miti jedhe jennaan. Rabbiin tokkichi. Nabi Muhammad ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. San boodaan ammoo namni Rabbiin isaa laafise parsentiin 75 yookaan parsentiin 90 Islaamummaa irratti gadi dhaabata. Ijoollee shawaa akkana isin sochoosaan jirtu laal. Ijoollee shawaadhaa kana isin sochoosaa jirtu ka achi imimmaan isin muusisaa jirtu ijoollee shawaatii mi lafa kanarratti. Farhaan ijoollee shawaatii bar. Farhaan isin boochisu kun imimmaan dura dhaabbatu. Kan isin jechisiisu kun farhaan ijoollee shawaati. Kan miila tokko ijaa isin dhaabu kun. Maal ta'etanii jiru? Farhaan bar ijoollee shawaati bar ijoollee islaamummatti islaamumma qabattee dhaadhi. Miila tokko ijaa isin dhaabu kun kan nu dhiisii yaa farhaan nu dhiisettanii kadhattan kun ijoollee shawaati. Maal duuba deebiti shawaan waan badeen qabu waan nama kaan irraa tokko waan ta'e hin qabu. Alhamdulillah hawaasa gaariidha. Gana islaamummaa achi keessa babal'ata. San qofaa miti kun ijoolleen baay'ee jira mucaa Muhammad Amin kun mucaa amma Muhammad Amin jira ijoollee shawaati. Ijoolleen shawaa baay'ee jiran. Ijoolleen amboo keessa shaadaa qabatan baay'ee jiran Mustafaa fa'aa ijoollee baay'ee jiran. Ijoolleen duraan raajii tajaajilaa turan ijoolleen maal tajaajilaa turan. Fuulduratti illee ni qabatan. Fuulduratti illee fuuldura caanutti illee ni qabatan. Shaadaa wanna shaadaa ni qabatan. Shawaa keessa Wallagga keessa Arsii keessa Gujii keessa Boorana keessa dabalataan Iluu Abbaabor keessa Jimma keessa bakka addunyaa Oromiyaa guutuu keessa jechuudha. Oromiyaa guutuu keessa inuma qabata shaadaa. Laakiin ammoo gariin isaadhaan hin kafaru jechuudha miti. Kan kafaru jira. Sababni isaadhaan namni hundi Rabbiif jecha dhufaa miti. Zamana kana miti zamana Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam argameetiin jira kun. Sinigaltee sababni isaadhaan namni gariin ka maqaaf dhufu jira kan takka kan bu'aan biraa yaadee dhufu jira. Yeroo garii ka kiristaanota walitti yaadee dhufu jira. Nuti hojiin keenya maali? Nama kana qalbii isaa keessa maaltu jira laaluudhaa miti. Nuti hojiin keenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam kun singalchu jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kuni waan qalbii keessaadha waan si ilaallatu midhati yaamsuma yaamsi jedhe. Nuti nama shaadaa qabadhe jireetiin dhufe yoo obbo Shimallis pirezidaantiin naannoo Oromiyaa lee dhufanii shaadaa qabadhe jedhan nu bira dhufanii jennaan kabajamoo obbo Shimallis ashhadu an laa ilaaha illallah jedha jennaan. Tamaam waan takka. Nama kamiyyuu dhufeetiin jennaan shaadaa na qabsiisa jennaan nuti of duuba deebi'uun akkana laalu akkas sanaan hin jiru. Akka shaadaa qabsiifna nuti. Akkasi tunta biraadhaa tuntaanaa jechuudha. Tabiraadhaa ta mucayyoon jette nuti shaadaa amantaa namaarraa haasoftan ka jette nuti amantaa namaartii miti kan irraa haasofnu amantaa keenyarraa haasofna nuti. Yesuus Kiristoos keessanii miti kan kiristaanaati miti Yesuus. Keessanii miti bifa isaatuun beektan. Beekti awwumaas kiristaanni Yesuusii mamma gurraacha namni beeku jira. Anarra beekan. Hin beekan Yesuus. Wallahi isinirra beekan. Yesuus gurraacha moo diimaadha kiristaana kam gaafadha hin beeku.